Welcome to grade 12 biology unit 4 part 1. So today we start from unit 4 concerning about evolution. So before you proceed to this lesson, don't forget to subscribe, like, share this video. Okay, let us proceed to our today's lesson. barnoota bioloojii kutaa 12ffaa kana boqonnaa 4ffaa waa'ee evolutionii paartii tokkoffaa baranna jechuudha. So kanaafuu gaa itti hafuufnu jechuudha karaa leessanii teenyate jechuudha. Okay, let us start from definition. Okay, evolution is a change in the genetic composition. So a change in genetic combination of population over successive generation, which may caused by meiosis or hybridization, natural selection or mutation. Look, khanaga evolutioning ga kumbekam jijjiirama gaa qabiyyee composition yookaan immoo qabiyyee genetic material population yookaan uummata keessatti gaggeeffamu jechuudha. dhaloota successive ta'e dhaloota mo'ataa kan ta'e keessa gaggeeffamu jechuudha. Evolution kun jijjiiramni kun argamu kun karaa meioosisiitiin, karaa hiramiinsa seelii saalaatiin jechuudha. Adeemsa karaa hiramiinsa seelii saalaatiin akkasumas hybridization xiqqaaloomfamuu yookaan immoo wal jijjiiramuu jiinotaayippii orgaanizimootaatiin irraa kan ka'e xiqqaaloomuu jechuudha. Inni natural selection karaa natural selectioniitiif yookaan immoo gene mutation karaa gene mutationiitiin argamuu danda'a jechuudha. This leads to sequence of events by which the population diverge from other populations of the same species. Jijjiiramoonni yeroo yeroon uummata keessatti argamu kun akka orgaanizimoonni sanyii takka diverge walirraa ta'u yookaan immoo garaagarummaan isaanii bal'ataa deemu jechuudha. Diverge yeroo jennu orgaanizimii sanyii takka ta'e deebi'ee immoo diverge ta'e walirraa fagaatee dameen isaa garaagara taatee jechuudha. Adda fagaatee kan jiraatu isaatu. And also may lead to origin of new species. Dhumarratti argamiinsa sanyii haarawaatiif sababa kan ta'u isaati jechuudha. Okay? So let us come to theories of the origin of life. Theory argama lubbu qabeeyyii sanarraa yookaan let us proceed to our theories. Okay? Theories of the origin of life. The origin of life means the emergence of inheritable and evolvable self-production. Origin of life kan jennu kun adeemsa akkamii? Adeemsa hatattamaan dhaalmaa akkasumas evolve self-reproduction yookaan immoo orgaanizimii tokko wal horee yeroo inheritable yookaan immoo dhaalmaa sanyii kanarraa ka'e evolve godhee yookaan immoo fooyyessee akkaataa karaa self production yookaan immoo ifii wal horuu keessatti adeemsa kana keessatti yeroo taasifamu origin of life jedhama jechuudha. Origin of life is a very complex subject. Origin of life akkuma beekamu subject yookaan immoo maatarii adeemsa kompleksii subject yookaan immoo koorsii baay'ee walxaxaa kan ta'e ta'uu isaati jechuudha. And also often sometimes controversial. wal faalesitu yaadrimee garaagaraa kan wal faalesu kan wal keessatti qabatu jechuudha. Controversial kan qabu jechuudha. Two opposing scientific theory that exist on this complex subject for a long time were the so-called intelligent design and creationism. So theory'n yookaan yaadrimeen saayinsawaan karaa theoremii argama
argama lubbu qabeeyyii kanaa jechuudha. Origin of life kanaan dhufu kun kan gartee saabjektii walxixaa kan keessatti yeroo dheeraaf kan ture kun maal jennee amna intelligent design yookaan immoo creationism jennee yaamuu dandeenya jechuudha. And also a big bang theories of origin of the universe kan jedhamu kun give new ideas yaada haaraa kan about the what about the topic of biological evolution. Look, why topic biological evolution irratti kan yaadrimee haarawa kan nu ta'uu isaati jechuudha. In the theory, it has been hypothesized that complex life forms on Earth. Theory kana keessatti akka ifoonfamee hypothesis ta'etti yaadni complex life forming kun kan lafarratti argamu kun including humans nama dabalatee jechuudha. Life forming argamtu lafa gubbaa jiraattu jechuudha. Arose over a period of time from simple bacteria like tiny cells. Yeroodhaan jechuudha. Yeroodhaan wanta salphaa akka bakteeriyaa irraa kan argame ta'uu isaati. By what? Adeemsa akkamii? By the process of self-organization. Look. By the process of self-organization similar to the evolution of universe of simple matter jechuudha. Adeemsa kanaan jechuudha self-organization yookaan immoo adeemsa ifiif organize golee arrange wal godhee deemu adeemsa kun immoo similar to what? Similar to the evolution of the universe of universe of simple materials. Look, simple material structure toward more and more complex structure. So there are several theories about the origin of life. Theory hedduutu jira kan waa'ee argama lubbu qabeeyyii kanarratti xiyyeeffatee jirtu jechuudha. Okay? Some of them are mentioned below jira. Ani armaan gaditti ibsaman kana tuttuquman kana kan wajji ilaalu ta'uu isaati jechuudha. Okay? The first one is to start from special creationism. Okay? So special creationism explains that the formation of life on Earth may have been taken place due to what? Due to supernatural or divine forces. However, acceptance of evolution is linked to scientific thinking. Adeemsi fudhatamiinsa evolution kun kan inni walitti hidhata qabaatu scientific thinking yaadrimee yookaan yaadama karaa saayinsawaatiin gaggeeffamuun wajjii walitti hidhamee jira jechuudha. Fudhatamiinsi yookaan immoo itti quufinsi evolution yookaan jijjiiramoota lubbu qabeeyyii kanarratti gaggeeffamu kan inni walitti hidhata qabaatu kan inni walitti dhufeenyi qabaatu walitti wajjii deemu scientific thinking yookaan immoo adeemsa yaadrimee yookaan immoo yaadama saayinsaadhaan gaggeeffamu keessatti kan ta'uu isaati jechuudha. Okay. Special creation states that at some stage some supreme being created life on Earth. Special creation statement yookaan immoo yaadrimeen special creation maal state godha? Some at some stage murtaa tokko keessatti some supreme beings create life on Earth. Humni ol'aanaan tokko humna power ta'ee jiru tokko lubbu qabeeyyii lafa tan gubbatti uumaa jechuudha. Uumee jira jechuudha. Okay? Akka adeemsa sirna special creation keessatti kanatti amante jechuudha. Isteejiiwwan murtaa ta'e tokko keessatti some supreme power being jechuun supreme power kan humna ol'aanaa tokko humna jabaa tokkootu jiraa kan lubbu qabeeyyii tana lafa gubbatti uumuu jedhamee itti amanamaa ture jechuudha. Akka seera special creationitti. Okay? There are many different versions of special creation. Versioonni yookaan immoo kutaaleen special creationidha hedduutu jira. Linking with different religion.
kanneen amantiiwwan hedduudhaa wajji walitti hidhatama qabantu jira jechuudha. Okay. Often there is considerable variation as to how rigidly the special creation theory is interpreted within. Okay, within what? Within the religion. Kanachu haalli special creation kana fakkaatu inni taanu immoo spontaneous generation ilaallaa jechuudha. Okay, inni lamaffaan spontaneous generation yookaan abiogenesis kan jedhu kan ilaallaa jechuudha. Okay. Spontaneous generation suggests that some life can evolve spontaneously from non-living objects. Akka yaadirime seera spontaneous generationitti lubbu qabeeyyiin tokko tokko kan evolve ta'u kan jiraatu kan dhaloota dabru karaa continuously from what? Spontaneously from non-living object. Maal jiru kun yaadirime spontaneous generation kun maal bakka bu'a? Suuta keessa spontaneously dhawaatan wanni lubbuu qabdu waan lubbuun qabnirraa argamti. So objectii lubbuun qabnirraa material lubbuun qabnirraa argamti yaadirime jedhamutu amanamaa ture jechuudha. Yaada kana jechuudha. Spontaneous generationiin yookaan immoo abiogenesis kan jennu kun. Okay, the Greek philosopher Aristotle was one of the earliest scholars to articulate the theory. Theory kan jalqabaatiif kan articulate godhu yookaan immoo kan uume statement kana statement spontaneous generation kana scientist uume keessaa tokko jechuudha. So it was once believed that life could come from non-living. Adeemsa yaadirime spontaneous generation lubbu qabeeyyiin wani lubbu qabtuun could come from what? Non-living things. Okay, such as mice from corn, such as flies from flies. So we get flies from bovine manure, and maggot from rotting meat, and fish from mud of previously dry lakes. Look, kanachu adeemsi spontaneous generation dhaan saayintistoota gaafsaniitiin itti amanamaa ture jechuudha. Gadi disproof hin ta'initti jechuudha. Kana jechuudha. Okay. In 1668, Francisco Redi, an Italian scientist, designed a scientific experiment to test the spontaneous creations of maggot by placing fresh meat in jars. Okay, so one jar was left open. Jarin tokko banaa ta'a. The other were covered with cloth. Jari tokko clothidhaan cuqaalaa jechuudha. Francisco Rediin kun. So later days yeroo guyyaa muraasa booda jechuudha. The open jar contained maggot. Jaariin banamee jiru yookaan immoo qaruuraan banamtee jirtu tun maal qabdi? Maggot yookaan immoo raammolee ilmoo xixiqqoo adii tan achi keessatti deddeemtu jira jechuudha. Miciree raammoodha. Whereas the covered jars contained no maggot. Kan sirriitti shaffanamee haguugamee jiru sun immoo maggotiin irratti hin waliin horre jechuudha. So he did note that maggot were found on the exterior surface of the cloth that covered the jar. Maal argate kan banaa jiru keessatti maggotiin ni jiraata. Kan immoo banaan jiru keessatti kan huccuudhaan kilooziidhaan haguugamee jiru san keessatti maggotiin asitti argame. Jaarii huccuu gartee jaarii kilooz gosan gubbatti walitti qabamtee argamte jechuudha. So Redi successfully demonstrates that the maggot come from fly eggs and they be helped to disprove spontaneous generation. Look, adeemsa Rediin kun gaa demonstrate godha keessatti
maal argate inni maagotiin argate maagotiin fakkeenyaaf qaruuraa banaa jiru san keessatti tiiteessa achi keessa seeneti ilmoo dhalee ilmoon sun maagotii ilmoon tiisaa sun maagotii jechuudha. Ilmoo adii tiisii dhalu san jechuudha. Achi keessa jirti jechuudha. Ammas tiiteessi kan huccuun itti shaffan san gubbattis killee dhalee jechuudha. Killee maagotii jentoona dhalee jechuudha. Huccuu qaruuraa itti shaffan san gubbattis killee san ni dhalee jechuudha tiisii sun. Osa foolee foon sanii suufuu qaruuraa afur haguukumtu san gubbattis huccuu san gubbatti killee dhalee maagotii san dhalee jechuudha. So adeemsa kun adeemsa haala kana argame kun seera spontaneous generatiidha disprove godhuu kan danda'e ta'uu isaati jechuudha. Maaliif maagotiin tun waan lubbuu qaburraa dhufuu isiiti jechuudha. Waan lubbuu dhufurraa dhufuu isiiti malee akkanumatti wanni lubbuu hin qabne akka lubbuun hin taane disprove seera spontaneous generation kana disprove ta'uu fudhatama dhabuu danda'u isaati jechuudha. Bara 1748 immoo the English priest John Needham kan jedhamu saayintistiin John Needham jedhamu kun egaa kan bara kana asiif agar jidduu jiraate jechuudha. Report that the result of his experiment on spontaneous generation Needham boiled mutam bros. Needham kun maal godhe mutam brosii kana ni danfise and then tightly stop the flask. Sirriitti flask kana stopper godhe jechuudha. And eventually many of the flasks became cloudy and containing microorganisms. He thought organic matter contained a vital force that could confer the property of life on non-living matter. Okay? Kana jechuudha. A few years later, amma saayintistiin tokko waggaa muraasa booda ni argame jechuudha. Italian priest and naturalist Lazzaro Spallanzani kan jedhamu improved on Needham's experimental design. Needham's experimental design yookaan immoo dizaayinii eksperimentii Needham kanarratti yaada kana kan cimse ta'uu isaati jechuudha. Improve godhee jechuudha. So by first sealing glass, okay, by first sealing glass flask that contained water and seeds. Gilaasii gartee filaas kana siil godhe yookaan immoo haguuget sirriitti cufee tan bishaanii fi wanni qabdu firiif keessa qabdu jechuudha. Cufee jechuudha. So if the sealed flask were placed in boiling water, filaaskonni cufaman kun bishaan danfaa keessa sa'a 3 hanga 4 gidduutti yoo keessa ta'an no growth took place as long as the flask remained sealed. Wanta akka keessatti guddattu jechuudha. Filaaskiin yoo akkasumas akkuma cufamanitti itti fufee jiraate jechuudha. Okay? He proposed that air carried germs to the culture medium. Yaadni argate proposition yaadni bu'uuraa kan propose godhe maal seete yoo qaruuraan sun yookaan immoo filaaskiin sun banaa jiraate qilleensan keessa jarmuun garaagaraa culture mediumii achi keessa jiru san keessatti seenuu danda'u isaati jechuudha banaa jiraate. Yoo sirriitti cufame immoo karaa seenanii akka hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Okay? But also commented that the external air might be required for growth of animals are already in the medium. Qilleensi banamu kana pilaastikitti banamu sun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Orgaanizimoota miidiyemii yookaan immoo nyaata bakteeriyaa horsiisuu kana keessa jiraatu kanaaf qilleensi baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Okay? The supporters of spontaneous generation. Deeggartoonni yaada spontaneous generation kun maintain that heating the air in sealed flask destroyed its ability to support life. Look,
deeggartoonni yaada spontaana jenereeshinii kuni kan isaan meenteen godhan jechuudha. Filaaskota cufaa jiran kasirtaa gogamaa kana keessa kana yoo hiit godhe yoo oofne yoo danfifne dandeettiin lubbuun achi keessa jirtu jiraachuudha dhidhamamtee jechuudha. Okay? Akka dhabamtutti irra walii galan jechuudha. Maaliif yoo banaa jiraate malee lubbuun uumamtu jechuudha. So kana fakkaata gaa inni kun laalama filaaskii haasaa jiru turre jechuudha. Filaaskiin inni kuni filaask aansiilti. Filaaskii banaa jiru foon tokko iseera. Kun keessa kun fonfooni. Tiirees immoo asiin gasseeneti. Foon kanarratti killee dhalaa jechuudha. Maal gootu inni kun killee tana. Kun immoo cufamaa dhalaa. Filaaskii siilti. Asirra waata kan jiran. Filaaskii kanarratti immoo deebi'ee tiirees akka seenee dhaluu bakka dadhabetti foolee foon akka isaa kana suufuudhaan seenuu barbaadee osoo keessa naanna'u killee as gubbatti dhalee jechuudha baagootii look. Maagoot irra dhalee jechuudha. So kanaatu yaada spontaana jenereeshinii kana yaali Firaansis Reediin eksperimenti godha kanatti jechuudha. Kun asirratti jechuudha. Filaaskiin kafar taatee jirtuun maagootiin duraan foon ta'uu maagootii dhala jaanii itti amanaa turan sun dispuruuf harkaa taatee jechuudha. Dhaksi harkaa taatee jechuudha. Maaliif foon kun foon kan osoo hin taane tiitis kanaatu maagootii kana asitti uume malee foon irraa yookaan foon of keessaa baasee hin taane jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. So har'aaf dhugaa aga sagantaa biraatti walitti deemnutti nagaatti jiraadha.